waan hedduu nu gammachiifne waan wajjin dubbanne waan haasofte akkanatti bakkaan ga'uu keetii Mubaarak hedduu akka obboleessa akka ilma Oromoo tokkotti hedduu si dinqisiifadha hedduu si galatoomfadha gammannee galatoomee ulfaadhu siin jechuu barbaada. Kana booda hawaasa qabdii ati gama keetii waan godhuu qabdu gootee erta ulfaadhu galatoomechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu ifole hayyee biileen dubbadhu. Hayyee carraanaaf kennuuf keechaniif ulfaadha. Wanta kana waan fiddeenuuf ofteef Mubaarak baay'ee galatoomi baay'ee si galateeffadha. Wanta barbaachisu hunda anis suma cinaan jira jechaadha. Isa kanaaf hin dhufne ani imma biraatiif hin dhufe yoo naaf eeyyamte waan tokko dubbachuun barbaade dhiifama waliin. Miti ko rakkoo namni hin qabne kumaatama namni meemmaa miidiyaan sinii dhaabachuuni indoo maka yaada fudhaadha. Boddee deebitaa boddeen seenaa agartuu miidiyaadhaan seeniin jedheera. Agartuu keessan fooloo godhadhaa laayivii yeroon seene guyyaatti agartuu miidiyaadhaan sa'aatii dhaabbataa sinii keenya. Sa'aatiin sinii ta'u sa'aatii kami ka jedhu viidiyoo jedheen sinii gadhiisa agartuu irratti. Sa'aatii meeqa amma meeqaatti sinii mijataa shamarranii rakkoo keessanii himachuun jedheen isinii maxxansa. Sa'aatii 3 jechuudha. Fakkeenyaaf galgala sa'aatii 2 kaasee amma 5tti dhufnee mannaa. Galgala sa'aatii 3 kaasee sa'aatii 3 kaasee amma 6tti. Sa'aatii tokko kaasee amma 3tti. Sa'aatii isintu koomentiirratti irratti kennee jennaan harka caalaan namni nama hundanuu sagalee yeroo nan laayivii seenu yeroo natti tolu qofa. Yeroo immoo isa rakkattanu himachuu dandeessanu yeroo isinitti toledha. Kanaafi olgalaatii amma waa'ee miidiyaa kanarratti qeeqas yaadas gorsas nu kenna himannaadhaaf nan deebi'ee seena agartuudhumaan kana booddee gastii koo kanarratti himachuun hin jiru agartuudhatti himadhu. Geessanii namnis baruu qaba fooloo godhachuu qaba. Duwit godhaa viidiyoo jala jiru beeksisaa kanaaf isin jedhe galatooma dubbadhu ni uumoo maal maqaan kee? Niudha mubeen ani asirraanii sooshaal miidiyaa irratti beeka waan bareeda dammoo waan guddaa si fayyadee yaada maanni innis infoo jechuun information share gochuudhaan si gargaara akkamittiin gaafa jettu ani jechuun karaa maabaraawii jechuudha suura kollee ምናምን rakkoon qabu tarii dhiibbaan irratti yoo qabaatee hin beekamu ከዛን ati infoo karaa maabaraawii yoo barbaadde si galamte anaan nagaafadhu support gochuu danda'a information baay'ee bakka jechuun ijoolota gara Saawudii gara Joordaan gara ምናምን deeman kan isa irratti boleesse koonni akka ta'e inni immoo informationii nu kennuun kee gaarii ta'e lakkoofsi maqaadhuma miidiyaa kanaatiin bahe gatii ta'eef bor nu gaafachiisa. Miidiyaan kun waajjirri guddaansaa Itoophiyaadha. Sigalee biiroon guddaansaa Itoophiyaa keessa. Hojjettoonni waajjira keessa ta'anii biiroo keessa ta'anii hojjetu. Bor jara siniis isa hin gaafachiisa. Warri maabaraawwii yookiin immoo warri ijoollee argaa jiran kun hundi jaraa harki caalaan jaraa seera qabeessota. Tokkoffaa warra seera qabeessan ta'anii gara miidiyaatiin saaxiluu mootummaattis eeruu kennuudha. Abbaan dhimmaa keenyaaf biiroon qabaa jenna. Sabboonaan biiroo qaba. Sabboonaan yoo natti laaffisa ta'e dhufee Mubaarik miidiyaa kanatti jechuudha. Sabboonaaniif biifoleen biiroo qaba hojjennu Dubaayin jiraatu hojjennu. Fakkeenyaaf sabboonaan dhufee maal jedha Mubaarik biifoleen ejensiin biifolee ijoollee Dubaayin geesse miidhaa jira. Intalleen gadda duute maqaa isaatiin dhuftee maali jedhee kenna. Yeroo kaanee miidiyaa irratti ijoolleen biyya keessa jiran ijoolleen baratanii miindaadhaan qacaramanii hojjetan kun ka'anii bira ta'anii footoo isaa dhiyeessanii maqaa ejensii kanaa dubbatanii ragaan itti dhabamee kijiba ta'e itti gaafatamaan eenyuun miidiyaa kana tokkoffaa hundeessaa ana itti aanaa boordii gaazexeessaan manidhaa galeera. Kanaaf ragaa qabatamaadhaan abbaa dhimmaarraa malee hin fuunu. Dhageessanii abbaa dhimmaa fakkeenyaaf Yusriin biiroo isii erge qabdi eessatti biyya jirtutti. Biiroo sana lakkoofsa qabdi waa hunda qabdi maqaa biiroocha qabdi dhuftee sagalee siitiin an kanan jiraadhu biyya akkanaati madaamiin koo na rakkisaa jirti biiroon Itoophiyaa bilbilan irraan kaasuu yeroo 2 3 4 torbee tokko torbee lamatti waliin dadhabe biiroon Saawudii illee irraan biiroon biyyan jiru kun illee irraan kaasuu ummanni akka sagalee naa taatan madaamiin akkasitti rakkoo akkasii irraa geessee akkasitti jiraatee himatti waan dhugaarratti
miidiyaa keenya yeroo gadi baafnee jenne tokkoffaa jarris fooloo godhunu jala deemu gatii ta'eef atattamaan rakkoo sirreessuufi geessanii. Kanaaf abbaa dhimmaarraa malee eeruu hin fudhannu. Wanni kun itti gaafatamummaa qaba. Sigaleen niu. Okey, arif bakka saadiin nati dubateef saadiin ijoollee barumsa kamee qabatti jettee hidhaatti hin galchinu. Kasasuu danda'a biiroon sun hin kasasa. Sobaan maqaa badee taanaan biiroon sun kasasuu danda'a miidiyaa kanas ta'e hojjettoota miidhaa kanarra akkasii galatoon ulfaadhu sabboonaatti fufumine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berekam naga? Naga alhamdulillah. Ya alhamdulillah pada kau yang Halo. Ayah, abang berada. Silki hasil demi, masya Allah. Hedu nama titora hedu galatomi. Bae tersa turte, bae wan dan detu kora turte amal lemo. Era gudda namni media gabu. Media tuktu kita raka media gudda tisikum bae. Wan kain gabu. War kunum fatu ummata, war rakkatu, war rakkon argite yero bae rajuru. Kuma halkan dengadda halkan guyo tataresan. Namni fige sitti yu media kanatti gafa dufummo. Awwan soba qabadee dhufuu danda'a akkuma tireefu jettee waan an jedheen miidiyaan sun gabaasuun qabu abbaan kallattiidhaan rakkoo irra ga'ee gabaasuu qaba kati jette dhugaadha waan dandeenyu kaleessa gaafa tuktuuki tuyyuu sagalee ati deemaa fuudha bakka akkana gaa waan akkana hojjadhaa jette si bira jirra har'a immoo darbee sanii olitti waan dandeenyu si waliin jirra waan dandeessu waan miidiyaan kuni godhuun danda'amu waan miidiyaan kuni borullee rakkoo irra hin geenne waan hojjettoonni isallee waan immoo dhageeffattoonni warra azara jiran namni 400 wayii jechuun jaalati azalan taa'u waa dhageeffatu azala ta'a. Gaafa dhageeffatu immoo waan qulqulluu barbaadaa rakkoo namaa barbaadaa hedduu galatoomi waan si barbaachisu hundaa si bira jirra galata guddaa qabda. Seenaan sin dagatu jechuu barbaadeeti akka kiyyatti galatoomi. Namni abtish yaada kenne dubbadhu shamarran illee hirmaadhaa Faaxumaa dubbadhatillee Faaxumaan dubbanne ati yaada keessan barbaanna ummata dhagahaa wal dhageessisaa. Foto les kreshu godhaati agartuu miidiyaa keenya baganuu baname jedhaati beeksisa godha ayyee dubbadhu Faaxuma dubbadhu. Daqiiqaa 5 na eeggadha namitti na bira jira nama biraatti dabarsee gasii hin dhufa hin dubbadha. Adda garuu kijiba yaani adda waan biraasiitti fakkaachuu danda'a. Isin fayyada miidiyaan kun jabeeffadha. Adda waan bucuu isiitti fakkaachuu danda'a. Balaan akka Saudi Arabiyaa barreen gaddaa ijoollee keenya fixe itti miidiyaa qabaanne garuun sinirraa laafne argitaniitu feesbuukii irratti jechuudha kan dandeessini obbo Aanoolee bu'aan ture iyyaan ture obboleewwan keenya sanis akka chaalenjiin feestaalii eegalamu feestaalii eegallee feestaaliidhaan akka jarri gadi ba'anii uffatanii namoonni guguddaan beekamaan akka jarri uffatanii sagalee sinii ta'an haga Kaamil Shamsuu ga'u haga Ustaaz Ahmadiin Jabal Ustaaz Kaamil Shamsuu ga'utti sagalee sinii ta'anii bilbillee feestaalii gurraacha nuuf uffadhaa jennee sinii intalaadhaatu. Amma immoo miidiyaa barachuun jajjabeeffamuu qaba. Agartuu miidiyaa namoonni 400 kun fooloo godhadhaa. Laayivii isaan seennaa. Lakkoofsa bilbilaa isin rakkootti maxxanus garuma agartuu miidiyaatiin isinii kenninaa. Yaada keessan kennadhaa seenaa dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qophiliin godhaa. Jirtu nagaa keessanii nu beekama. Wallahi yani akka kiyyatti jechuudha iddoo tokkotti gammadee jira dasna jedhee jira atis nu jiraadhu umrii nu dheeradhu siin jedha nuyi immoo kan jajjabeeffachuu qabu miidiyaa kana nuyi waan nu fayyaduuf waan ta'eef atis nu jecha iddoo tokko lamaa jirta dadhabaallee jirta ijoollee mana madaam jirti rakkataa jiranu akkasii siin jedhaan nu galatoomuu nuuf jiraadhu itti jabaadhu nutillee waan barbaachisu mana kanallee guddifachuun dirqama keenyaas mira dhaabachuu jajjabeeffachuun siin jedha nuuf galatoomuu nuuf jiraadhu siin jedha hojii keetiif immoo gocha kee kanatti jabaadhu itti fufii nutis immoo waan barbaachisu si bira jirraa siin jedha shiimuu ba'e. Jiraadhu galatoomuu dubbadhu Faaxuma dabaree olii kennaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkoffaa irratti
Mube baay'ee si galatoomfadha. Anaafillee waa godhu baattu namni ati rakkina keessaa baasaa turte sun obboleeyyan tiyya. Jijjiiramaaf biyyaa baanee kun osoo jiruun gala jedhu du'aan reeffaan haadhatti gala. Garuu haa ta'u malee namni akka keessa galee ijoollee shamarraniitii ta'e hin jiru. Ati waa mara kenna jechuudha. Ija keenna, gurra keenna, waa hunda kenna. Homattuu silliqqoo jechuu barbaadeeti. Ammallee rabbiin ta'e oluma haa jedhu. Kanaafuu hedduu gammadee rabbiin bakka guddoon si haa ga'u siin jedha. Akkasuma ijoollee teennata shamarranillee rabbumatu qooda kenna akkana godhe. Waan dubbannu hin qabnu qooduma kenna jechuudha. Umriin ganama qaraa gara haadhaatitti galmeen kenna katabame malee osoo nagaan hin galtaan rabbii jiraatte namni kamuu ni gala isinii galee. Kanaafuu hedduu gammadee dhugaa dubbachuu fi baay'ee mana kee kanallee hin seenuun beekta. Gaafa tikeetti san dhufee ture birriyyuun kafalleeta tikeetti beekte heddumatti waan qunnamanii turanii sagalee sii kaa'ee jiran aan deebisne. Bakkee an jiru kanillee ijoollee walitti hin dhiyaadhu birriis erguu hin danda'u baadiyyaarra waan jiruuf namni dhufee birri narraa fuudhu birri 100 na gaafata taaksii sababa saniif kan birri ji'a lamaan hin ergu. Saniif akkasii kanarraa hafeen ammoo waa'ee miidiyaa kana irratti dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadee ulfaadhu. Ati yoo bara kanaa miti bara tanaan duraallee bara yeroo jalqaba biyyaa dhufullee baay'ee si hordofaa ture. Sagalee teenna siin jenna. Rakkoo keenna kamuu ka abbaan keenna nun agarre ka haati teenna nun argine rakkoo keenna ka yoo kamiyyuu yoo rakkanne ijoolleen shamarranii bakki itti fiinu akka waan mana haadhaaf abbaan teenna sibira jirtu sibiratti fiina. Ati sagalee teenna waa hunda kenna siin jedha. Asumaanuu namoonni yoo nama uffattan jiraattan dhiifama. Dhugaa dubbatu fayyee ani Mubaarak jecha hin qabu. Waan isaan madaalu tokko hin qabu. Isinii galee kanaafuu ulfaadhu galatoomii carraa kana naa kennuu keetiif. TikTokin kiyyaalee na adabee ture asumaanuu koppiliingii naa goosisiin jedha. Ulfaadhu galatoomii. Birri 100 tayyatullee yoo namni dhufee nurraa fuudhu jiraate an akka kiyyatti sanii olillee yoo taate si gargaara jedhee abdii qaba ofirra kaadhee jira siin jedha kanuma.